daawwattootaa fi hordoftoota Dungoo Miidiyaa biyya keessaaf biyya alaa teessanii sagantaa keenya karaa yuutuubii Dungoo Miidiyaa fi fuula feesbuukii Dungoo Miidiyaa akkasumas immoo tiktookii Dungoo Miidiyaatiin sagantaa keenya tajaajila hordofaa jirtan nageenya Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Egaa Waaqayyoo karaa tokkoonis karaa biraatiinis ni dubbata. Inni karaa tokkoonis karaa biraatiinis dubbatee nuyi akka barannu akka qalbifannu qalbii akka jijjiirannu kadhannaan harmee teenya Giiftii Maariyaam kan qulqulloota hundaa nu faana yaa ta'u. Egaa kuni sagantaa Dungoo Miidiyaa addaati. Qabeenyi mana kiristaanaa tajaajila maaliitiif oolaa jira? Mata duree jedhu kutaa lammaffaadha. Kutaa tokkoffaa mata duree kanaa jalatti maalummaa qabeenyaa ilaallee jirra. Qabeenya jechuun maal jechuudha jennee hamma tokko kutaa tokkoffaa irratti ilaallee jirra. Sanduubatti deebitanii maalummaa qabeenyaa achirraa fuula yuutuubii Dungoo Miidiyaa irraa argachuu dandeessu. Seensaaf akka nu ta'u kutaa tokkoffaa mata duree kanaa jalatti qabeenya jechuun maal jechuudha jennee bakka sadiitti hiiknee ilaallee jirra. Qabeenya humna namaa, qabeenya faayinaansii, qabeenya bu'uuraalee misoomaa jennee bal'inaan ilaaluu yaallee jirra. Qabeenyonni kun immoo karaa adda addaatiin haala qabatamaa mana kiristaanaa keenya keessa jiranirraa kaanee hiiknee ilaaluu dandeenyee jirra. Qabeenyota kanaa fi kan biroo fayyadamuudhaan manni kiristaanaa keenya tajaajila ishee akka raawwattu, akka raawwachiistu, ergama ishees galmaan akka gahattu ilaallee jirra. Qabeenyawwan kana immoo horachuuf manni kiristaanaa keenya bu'aa bahii baay'ee keessa illee akka dabartu arginee kaasnee jirra. Har'a akka ayyamaa fi fedhii Waaqayyootti immoo Waaqayyoo afaan keenya nuuf haa eebbisuu. Qabeenyi mana kiristaanaa kuni tajaajila maaliitiif ooluu qaba? Maaliitiifis oolaa jira kan jedhu ilaalla. Kutaa sadaffaa isaa irratti immoo tajaajilli mana kiristaanaa sababni inni tajaajila qabeenyi mana kiristaanaa tajaajila mana kiristaanaatiif hudhaaleen akka hin oolle godhan maal fa'aadha? Furmaan isaa maal kan jedhu ilaalla. Har'a garuu qabeenyi mana kiristaanaa tajaajila maaliitiif ooluu qaba? Maaliif oolaa jira kan jedhu kan isin yaada keessan nu qooddanis walitti qabadhee itti dabalee yaada ijaarsaa manni kiristaanaa keenya karaa tokkoonis karaa biraatiinis odoo itti fayyadamuun danda'ame kan jedhu kaasuun yaalaa. Waaqayyo nu haa gargaaru. Kuni qabeenyi mana kiristaanaa tajaajila maaliitiif oolaa jira mata duree jedhu kutaa lammaffaadha. Egaa akka bu'uuratti qabeenyi mana kiristaanaa hani kutaa tokkoffaa irratti karaa tokkoonis karaa biraatiinis ibsine sadan sun yoo cuunfinuudha. Sadan tajaajila maaliitiif ooluu qabu akka waliigalatti kan jedhudha kan ilaallu. Egaa wanni hundinuu guduunfamee waan tokkoon ibsuu hin dandeenye. Ergama mana kiristaanaa hojii duukaa bu'ummaati. Deema barsiisaa ajajan sin ajajesan akka raawwatan godhaa. Maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluutiin cuubatii duukaa bu'oo tokko taasisaa. Ergamni mana kiristaanaa jalqabnis dhumnis kana. Deema biyya lafaarra barsiisaa hanan sin ajaje kana akka raawwatan godhaa. Maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluutiin cuubatii duukaa bu'oo tokko taasisaa kan jedhudha. Ergamni mana kiristaanaa walitti sassaabnee kanaadha. Hojii duukaa bu'ummaati tootaalii. Garuu hubannoodhaaf akka nu ta'u qabeenyi mana kiristaanaa maaliif ooluu qabaa kan jedhu tajaajila afur teechisa. Tajaajila afur. Tokko tajaajila wangeelaati. Lama tajaajila tola ooltummaati.
sadii carraa hojii uumuudha. Afur jiruuf jireenya fooyyessuudha. Kunniin hojii tajaajila duuka bu'ummaati yoo walitti guduunfinuu jechuudha. Garuu akka hubannoodhaan nu ta'u akkanatti qoodnee ilaalla. Wantoota gurguddoo afran kanaaf qabeenyi mana kiristaanaa karaa tokkonis karaa biraatiinis horatti ooluu qaba. Qabeenyi kun akkuma jenne humna namaa qabdii, faayinaansii qabdii, bu'uuraalee misoomaa qabdi. Sadan kun akka walii galatti tajaajila afran kanaa ooluu qabu. Tajaajila wangeelaa yaa ilaalu. Tajaajila wangeelaa yoo ilaalle manni kiristaanaa keenya kaayyoon isheen itti bu'uurofte bu'uura raajotaaf duuka bu'oota irratti hundoofte gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanarratti yeroo deddeebi'u hojii hojjete san ilmi namaa hundi hojjete booda gaafa murtii gaafa dhumaa san jecha misiraachoo akka dhaga'u taasisuudha. Saba Waaqayyoo. Jecha misiraachoo akka dhaga'u taasisuudha. Wangeela lallabuudha. Hojiin keenya guddichis isa. Hojiin keenya guddichi wangeela lallabuudha. Kuuwwan kan amma xiyyeeffannoo sadarkaa tokkoffaa kennineef kuuwwan sekondarii yookaan immoo hojii keenya lammataati. Yoo duraa duuba isaa teechisnu hojiin keenya inni jalqaba humna namaa qabnu bobbaasnee faayinaansii qabnu invest goonee bu'uuraalee misoomaa qabnu san fayyadamnee hojiin nuyi sadarkaa tokkoffaa irratti hojjechuu qabnu wangeela babal'isuudha. Kana hojii jalqabaati. Kanaaf ooluu qaba. Faayinaansiin nuyi karaa tokkonis karaa biraatiinis argannu. Bajeta keenya osoo ilaallee bajetni guddaan ramadamuu kan qabu tajaajila wangeelatiif. Babal'ina wangeelatiif. Tajaajila lallabaatiif. Kunikaa tajaajila lallabaa wangeelaa yoo jennu of keessaa waan baay'ee qaba. Qiddaaseen tajaajila wangeelati. Lallabni tajaajila wangeelati. Faarfannaan tajaajila wangeelati. Duudhaaleen mana kiristaanaa kan akka xoofoo kunniin tajaajila wangeelati. Tajaajilli abbaa gaabbii fi ilma gaabbii tajaajila wangeelati. Kanaafuu qabeenyiwwan kunniin kanniin cimsuudhaan, kanniin babal'isuudhaan, kanniin deeggaruudhaan ilmi namaa biyya lafaarra jiru hundi isaa dhaaltuu mootummaa ta'uu qabaa kan jedhudha. Tajaajilli jalqabaa qabeenyi manni kiristaanaa irratti investi ta'uu qabu kan qabeenyi mana kiristaanaa tajaajila lallaba manneen kiristaanaa magaalaadhaa hanga baadiyaa jiru cimsuuf, barsiisota oomishuuf, leenjisuuf, bobbaasuuf, haala mijataa isaanii uumuuf, abbootii gaabbii leenjisanii ijoollee gaabbii isaanii akka seera fi heera mana kiristaanaatti akka eegan akka tiksan gochuuf maatii moodeela ortodoksii oomishuuf manneen barnoota dilbataa cimsuudhaan daa'immaniif dargaggeeyyiin akka wangeela baratan barumsa mana kiristaanaa akka baratan duudhaa mana kiristaanaa akka dhaalan sirnoota waaqeffannaa mana kiristaanaa keessatti akka jaalalaan hirmaatan gochuudha. Kanaaf investi ta'uu qabu. Kanaaf ooluu qabu. Xoofoo manneen kiristaanaa keessatti dhaabbatanii jiran cimsuudhaan wiirtuu lallabaa gochuudhaan miseensonni xoofoo sanii duudhaa xoofoo wajjin, duudhaa mana kiristaanaa wajjin, sirna waaqeffannaa mana kiristaanaa wajjin maatii akka ta'an qaama isaanii akka godhatan gochuuf investi ta'uu qaba.
qabeenyi humna namaa, qabeenyi faayinaansii bu'uuraalee misoomaa. Invest ta'uu qaba. Invest ta'uu qaba. Galteewwan tajaajila kanaa oolan oomishuuf, kitaabolee maxxansuuf, humna namaa tajaajila wangeelatiif oolu oomishuuf, barsiisota afaaniin lallaban, sadarkaa adda addaatti leenji'an oomishuuf koorsiiwwan manneen barnoota dilbataa keessatti dhaabbatan sadarkaa isaanii akka eeggatanii kennaman gochuuf invest ta'uu qaba. Tajaajila kanaa ooluu qaba. Tajaajilli guddichi mana kiristaanaa keenya kana. Tajaajilli guddichi mana kiristaanaa keenya kana. Kanaaf ooluu qaba. Magaalaa haga baadiyyaatti manni kiristaanaa bakka dhaabbatte hundumatti tajaajilli wangeelaa jiraachuu qaba. Sirni galatoo seeraan gaggeeffamuu qaba. Lallabni wangeelaa jiraachuu qaba. Manneen barnoota dilbataa ijaaramuu qabu. Magaalaa keessa miti baadiyyaa cittuu manni kiristaanaa keessa jirtu keessatti wangeelli lallabamuu qaba. Sun akka ta'u luboonni ramadamanii ga'umsi isaanii leenjii adda addaatiin guddatee ijoollee gaabbii isaanii seera fi sirna mana kiristaanatiin akka ta'u jireenya hafuura isaanii dinagdee fi hawaasummaa isaanii gochuu qabu. Kanaaf invest ta'uu qabu. Magaalaa haga baadiyyaatti barsiisonni ramadamanii afaan hawaasni mana kiristaanaa takkittii keessa jiru danda'u sanii wangeela lallabanii amantoota baay'isuu dhaabbattuu mirga waaqayyoo akka ta'an gochuuf invest ta'uu qaba qabeenyi mana kiristaanaa. Manneen kiristaanaa keessatti intala sadarkaa tokkoffaa irratti hinuma odoo ta'eeyyuu mindaanuu kafalamuu kan qabu barsiisotaaf jalqaba irratti. Kaayyoon mana kiristaanaa qarshii lakkaa'uu gamoo irratti ijaaruu miti jalqa. Inni priority number 1 wangeela Kiristoos tokko ilma namaa biraan ga'uudha. Kanaafidha invest ta'uu kan qabu. Kanaaf tajaajila kanaaf wanni qusatamu hin jiru. Tajaajila sadarkaa tokkoffaa. Luboonni yoo muudaman, episkooposonni yoo muudaman, phaaphaasonni yoo muudaman, qulqulluu paatriyaarkiin yoo muudaman, daakonoonni yoo muudaman, manneen barnoota dilbataa xoofoon adda addaa yoo ijaaraman, yoo dhaabbatan galmi isaanii, kaayyoon isaanii ka jalqabaas ka xumuraas wangeela babal'isuudha. Kanaaf invest ta'uu qaba. Kanaaf ooluu qabaadha qabeenyi mana kiristaanaa gabaabumatti. Kanaafuu karaa tokkoonis karaa biraatiinis tokko keenya bira tajaajila mana kiristaanaa ittiin ga'uuf ooluu qaba. Karaa yaa'iitiin gubaa'ee isa jennu sanii, karaa awdamireetti sarkiitiin, karaa xoofootiin, karaa sirna galatootiin, karaa abbaa gaabbii keenyatiin, karaa xoofootiin, karaa mana barnoota dilbataatiin. Barsiisonni nyaata bara baraa kana akka nu ta'utti nu nyaachisuuf nu obaasuu danda'an ramadamanii luboota ta'uu danda'u, daakonoota ta'uu danda'u, isaan phaaphaasutas, episkooposotas, qoomosotas, paatriyaarkiis ta'uu danda'u. Kan isaan invest ta'uu qaban, kan isaan irra ooluu qaban wangeela babal'isuuf. Tokko. Lammaffaan hojii jireenyi keenya jireenya kiristaanummaa ta'uu ittiin agarsiisnu keessaa inni jalqaba hojii tola ooltummaati. Kanaaf ooluu qaba. Qabeenyi humna namaa manni kiristaanaa qabdu gamtaan lubootaa fi amantootaa amanaa tokko hanga qulqulluu paatriyaarkii. Qabeenyi manni kiristaanaa qabdu qabeenyi faayinaansiif bu'uuraalee misoomaa hojii tola ooltummaatiif investimuu ta'uu qabu. Wangeela barachuun keenya, ortodoksii kiristaana ta'uun keenya kan ittiin agarsiisnu keessaa inni tokko
hojii tola ooltummaati magbaara sana isa jedhu. Qabeenya humna namaa qabu. Qabeenya humna namaa qabu. Qabeenya faayinaansii qabnu, qabeenya bu'uuraalee misoomaa qabnu kanaaf oolchuu qabu. Gaafin nuyi gaafa dhumaa gaafatamnu qarshii meeqa baankiidhaa qabdanii, gamoo meeqa ijaartanii, konkolaataa meeqa bittanii kan jedhu miti. Hojii kana hojjettaniidha. Hojii tola ooltummaa kan hojjettanii, kan beela'ee nyaachistanii, kan dheebote obaastanii, kan dhibame yaalchistanii, kan hidhame gaafattanii, kan gadde wajjin gadditanii, kan gammade wajjin gammaddan gaafii kana gaafatamna. Gaafa dhumaa Waaqayyo murtiidhaa deebi'ee yoo dhufu gaafiin nuyi gaafatamnu inni jalqaba because mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 irratti tokko isaatiif akka hojii isaatti gatii isaa kafaluuf gatiin ana harka jira akkuma inni jedhe san gatii ittiin nu kafalamu hojii tola ooltummaa. Humna keenya, maallaqa keenya, beekumsa keenya, konkolaataa keenya, farda keenya, gaangee keenya, harree keenya, qotilee keenya hojii tola ooltummaatiif qonnaan bulaas yoo ta'e qotilee isaatiin lafa hiyyeessaa qotee harree isaatiin farda isaatiin midhaan hiyyeessaa fe'ee konkolaataa isaatiin dhibamaa mana yaalaa geessee ogeessi fayyaa ogummaa isaatiin tajaajila fayyaa kennee bilisan sabakaa gubaa'ee manneen barnoota dilbataa harka qalleeyyii daara baasanii nyaachisanii obaasanii kanaaf ooluu qaba. Manni kiristaanaa dasseetii miti. Tokko keenya keessa seenti. Tokko keenya keessa akka seentuttis kan hojjeta. Hiyyeessis itti hirkata. Dureessis itti dhaqa. Hunduu itti sassaabama. Yeroo boqate qofaa miti. Yeroo lubbuu fooniin illee jiru manni itti sassaabama mana kiristaanaa. Kanaafuu manni kiristaanaa tajaajilli isheen kennitu keessaa inni tokko sassaabduu rakkattootaati, godaantotaati, beela'ootaati, hawwarra daaranii hawwarra dhibamaniiti manni kiristaanaa. Kanaafuu qabeenyi mana kiristaanaa hojii tola ooltummaa kanaaf. Qabeenya ishee qindeessitee hojjechuu qabdi. Amma qabeenyi mana kiristaanaa qindaa'ee kanaaf investi ta'uu qaba. Manni kiristaanaa takka magaalaas baadiyyaas kan jirtu manni kiristaanaa qabeenya ishee humna namaa san amantootaaf luboota san qindeessitee mana rakkataa ijaaru, dhibamaa yaalchisu, bambeela nyaachisu, kan daare obaasu. Kanaaf ooluu qabaa. Kana yoo hojjetin gaafii bara dhumaa gaafatamnu deebisuu hin dandeenyu. Inumaan bar qulqulluun Phexros maal jedhe? Hojii tola ooltummaa kan ati hojjettuuf iyyuu odoo jiraachuu baate kan hojjechuuf hin qabne. Inumaan walii keessan keessummaa wal simachuu hin finaayee jedhe. Walii keessan odoo hiyyeesni nyaachisu, obaasu, daara baasu, mana itti ijaaru, mana yaalaa geessinu osoo jiraachuu iyyuu baate qabaataa akka keetii sababa tokkoof sababa maleedhaan waamtee nyaachisuu qabda, obaasuu qabda. Irratti hojjechuu qabda. Sigalee hin gaafatamta. Walii keessan irsi barsaachuu ingidinatti maqababal attaaguruu. Walii keessaniin keessummaa wal simachuuf teellatti hin jedhinaa, hin gunguminaa. Dirqama. Kanaafuu qabeenyi mana kiristaanaa kamiyyuu hojiin inni irratti investi ta'uu qabu, irra ooluu qabu keessaa inni tokko hojii tola ooltummaati. Sadaffaan carraa hojii uumuudha. Kanaafuu ooluu qaba qabeenyi mana kiristaanaa. Amantootaa fi lubootaaf carraa hojii uumuuf. Carraa hojii. Qabeenyi humna namaa manni kiristaanaa qabdu, qabeenyi faayinaansii manni kiristaanaa qabdu, bu'uuraalee misooma manni kiristaanaa qabdu kanaaf ooluu qaba.
manni kiristaanaa ijoollee ishee qindeessitee leenjii intarpireenarii kennuu qabdi. Leenjii ogummaa adda addaa kennuu qabdi. Ijaartee revolving fandii barbaaddee dargaggeessa achi jiru kana hojii qabsiisuu qabdi. Sammuu isaanii sirreessuu qabdi. Bocuu qabdi. Kanaaf qabeenyi mana kiristaanaa qindaa'ee hojiin inni hojjechuu qabu tokko kan amantootaaf lubootaaf carraa hojii uumuu qabdi. Leenjii ogummaa kennuu qabdi. Leenjii intarpireenarii kennuu qabdi. Biyya lafaa kanarratti kiristaanni jireenya hafuuraa isaa, jireenya hawaasummaa fi dinagdee isaa wajjin akkamitti qindeessee deemuu akka qabu barachuu kan qabu mana kiristaanaatirraa. Jireenya hawaasummaa isaa, jireenya dinagdee isaa, siyaasas yoo ta'e jireenya siyaasaa isaa, jireenya hafuuraa wajjiniin qindeessee odoo walitti hin buusin akkamitti fuudhee deemuu akka qabu, akkamitti jireenyi isaa kan hafuuraa jireenya isaa hawaasummaatiif tumsuu akka qabu, jireenyi isaa hawaasummaa jireenya isaa dinagdeetiif, jireenya isaa hafuuratiif, jireenyi isaa dinagdee immoo jireenya isaa hafuuraa fi hawaasummaatiif akkamitti tumsuu akka qabu. Inni mataan isaa akkuma seera uumamaa boqonnaa 12 irratti Abrahaamiin jedhame san nama eebbaa ta'ee akkuma inni jedheen san kiristaanni nama eebbaa ta'ee kan irraa hammatan, kan irraa qicatan, kan irraa nyaatan, kan itti boqotan akka ta'u ga'umsa kana argachuu kan qabu mana kiristaanaatirraa. Kanaafuu qabeenyi mana kiristaanaa inni humna namaa sun qindaa'ee invest ta'ee hojjechuu kan qabu qabeenyi mana kiristaanaa faayinaansiin sun qindaa'ee hojiin inni hojjechuu qabu keessaa tokko qabeenyi mana kiristaanaa bu'uuraalee misoomaa fakkeenyaaf manni barumsaa manneen kiristaanaa keessa jiru. Leenjii kompiitaraa, leenjii ogummaa adda addaa gaggabaabaa, leenjii intarpireenarii. Osoo danda'amee ortodoksota bira darbee nama kamiifuu kennuu qaba ture. Qindaa'e. Mee mana barnoota leenjii ogummaa lubootaa kennu. Mana kiristaanaa jedhama. Leenjii gaggabaabaa lubootaa kennu. Leenjii gaggabaabaa dargaggeessaa kennu. Leenjii kanaaf ooluu qaba. Kanaaf dhugaa dubbannoo ta'e immoo bulchiinsi gaariinii fi ga'umsa qabu osoo jiraate mana barnootaa ijaarree harkaa qabna. Ganna banaa baabaa. Barsiisota akka rakkanne immoo ijoollee ortodoksii ogummaa adda addaatiin badhaadhaan baay'ee harka qabna. Maal hojjennuu kan jedhamu. Kana qindaa'ee faayinaansii qabnurraa immoo kunneen mucaan ortodoksii mana mootummaa tokko keessatti akkaawuntaantii ta'ee hojjetu ga'umsa guddaadhaan mana hojii mootummaa sanii fi biyya isaa mana kiristaanaa isaa akka tajaajilu leenjii ogummaa kennuudhaa qabdi. Kanaaf ooluu qaba. Laxinqata yaalona qamis. Manneen barnoota manneen kiristaanaa jiran ganna maaf hin hojjenne kan kompiitara. Leenjii kompiitaraa, leenjii akkaawuntiingii gaggabaabaa, leenjii bulchiinsaa, leenjii qabiinsa herreegaa, leenjii ogummaa meeshaalee hafuuraa. Kanaaf investi ta'uu qabu. Ooluu qaba. Rakkoo keessa taanee miti, hanqina ga'umsaa qabaannee miti, osoo qabaachuu iyyuu baanne. Nu amma rakkoon guddaan nu qabnu tokko bulchiinsa. Rakkoo ga'umsaati. Rakkoo ga'umsaa osoo qabnu at the same time immoo opportunity osoo harkaa qabnu carraa osoo harkaa qabnu manni raakamu mana keenya. Mee baadiyyaa dhiisaa magaalota isin amma keessa jirtan kamiyyuu keessa manneen kiristaanaa inumaa 1, 2, 3 ol manneen barnootaa qabu. Gamoolee adda addaa qabu.
jalqabumarraa bu'uuraalee misoomaa kana yoo diriirsinu kaayyoon keenya ta'uu kan qabu carraa hojii amantootaaf lubootaaf uumuudha. Kun immoo dambii ittiin bulmaata saba Kaanisii Gubaa'ee irratti gahee karooraaf misoomaa jalatti taa'ee jira. San raawwachuuf. Kanaaf ooluu qaba. Gamoon nu ijaarru mana barumsaa yoo ta'e Ortodoksonni baratanii akka keessatti barsiisan, keessatti akka tajaajilan, carraa hojii amantootaaf lubootaaf uumuuf industirii yoo ijaarre hinumaan bar gama misoomatiin carraa hojii uumnee mindaa gahaa gama saniin argachaa kiristaanonni bilisaanii mana kiristaanaa tajaajiluu kan qaban. Baay'een yoo karaa kanatti hin deemne of dura kufaatiin nuyi gama diinagdeetiin kufnu kufaatii hamaadha. Luboonni mindaa isaanii bu'uuraalee misoomaatii irraa argachaa mana kiristaanaa bilisaan tajaajiluu qabu. Daaqonoonni mindaa gahaa sanuun baru kompiitaanti mindaa ta'e bu'uuraalee misoomaatii irraa argachaa mana kiristaanaa bilisaan tajaajiluu qabu. Agartanii? Manni kiristaanaa samoonenyaa tokko ol qabaachuu hin qabdu mindaadhaan forzaat maatar qabaachuu hin qabdu. Amma madda galii guddaa goonee sanuu mana kiristaanaa 3-4 keessatti qacaramnee akka partaayimiitti keessatti hojjenna miti. Kuni kompiliitilii dogongora. Hammeenyi kana caalessi hin jiru forzaat maatar. Yeroo qorannaa agartaniif ta'e balballi hin cufamuun dhuguma manneen kiristaanaa hundi tokko hin jiru. Hundi garuu namni akka kadhatu, namni bataskaana irraa akka nafne yaadanii miti. Galiitu nurraa fa'a maal mindaa kafalaa? Mindaa kan kafaltu dura hojjechuu qabda. Bulchiinsa kan taate achi teessuuf saniif. Lubni hojii bu'uuraalee misoomatiin uumne san keessatti mindaa riizinabile ta'e itti kafallee achi argachaa mana kiristaanaa isaa immoo sanuu beekumsa isaa qofaanii miti. Qarshii isaati. Agartee achi mindaa gahaa argata waan ta'eef. Bakka rakkoon yoo uumame immoo tajaajilli sun akka nafne hojjetaa muraasni qaxarru sun istaandi baay'ee ta'ee kafara godhaa. Kanaafuu carraa hojii uumuuf har'a kafaluu keenya qofa olaalle kaayyoon keenya gaafa nu duune dhimma isaati waan jedhu fakkaata. Nuyi bataskaanni nu dabarrees hin jirti jennee namanna yoo ta'e garuu haalata mijataa kana uumuu qabna, fiduu qabna, kompiitaanti ortodoksiin ta'uu qaba yoo jenne qabeenyi mana kiristaanaa kan inni irra ooluu qabu keessaa tokko carraa hojii uumuudha. Kompiitaanti ortodoksonni yaa ta'anii jennee yaa ta'an. Nuyi amma waan waggaa kuma jiraannu fakkaata forzaat maatar waan tokko laatu. No. Bulchiinsi mana kiristaanaa xiyyeeffatees hadheeffatees mudhii hidhatees hojjechuu hin qaba yoo ta'e hojjechuu kan qabu tokko lubootaaf amantootaatiif carraa hojii uumuudha. Galii dabalataa akka argatan gochuudha. Biliyoonara akka ta'an gochuudha. Tokko kana. Kuni cubbuu miti. Biliyoona isaaniitiin cubbuu hojjechuutu cubbuudha malee miliyoonaaf biliyoonara ta'anii wangeelli akka babal'atuuf tumsuu hojii tola ooltummaatiif tumsuun dogongoraa miti. Qabxii madaalli sinumaa ta'uu qabu. Ortodoksiin tokko cimaadha yoo jettu jireenyi isaa hawaasummaa ilaalamuu qaba. Jireenyi isaa diinagdee ilaalamuu qaba. Cimaa ta'uu qaba iddasittis hojjechuu qaba. Namoonni tokko harka maratanii ta'anii waaqayyoon komatu. Kanaafuu carraa hojii uumuuf ooluu qaba. Carraa hojii. Sammuu namaa sirreessuuf. Naamusa hojii akka qabaannu gochuuf. Amma mataa malee, gubboo malee, malaamaltummaa malee ortodoksonni sochoon hin jirani. Mana hojii mootummaa adda addaa keessatti achiyyuu miti. Manuma keenya keessatti
Daakonuma tokko daakonii qarshii 50,000 5,000 7,000 qaxaramu 30,000 80,000 bariin gaafatama mana keenya keessatti. Kana miti sanbira darba. Sanbira darba. Mucaa kanaaf daakonii kanaaf akka inni tansuu jedhee sirna galatoo kana guutuu taasisuuf mucaa kana irraa fudhachuu miti bara akka argatu gochuudha kaayoon. Bulchaa 100,000 gaafachuu miti. Bulchaan 100,000 argatee mana kiristaanaa sana akka tajaajilu gochuudha kaayoon hin bara. Sanbira darba. Kanaafuu asirratti investii ta'uu qaba. Hadhaa'uu danda'a. Booda kaasnee ilaalla waan ta'eef hadhaa'uu danda'a. Garuu liqimsuun barbaachisaadha. Yoo ofuma of balleessuuf karoora hin qabaanne jechuudha. Inni afuraffaan jiruuf jireenya tajaajiltoota fooyyessuuf hanolii irratti illee kaasee jira. Ifaan taa'ee jira. Qaalawaadii boqonnaa 64 irrattis ifaan taa'ee jira. Kun hin bare karoorfamee istiraateejiin qophaa'ee tajaajiltoonni kan jiranis kan oomishnus hin bare. Kan jiranis kan oomishnus jireenyi isaanii jireenya madaalawaa akka ta'u gochuuf ooluu qaba. Fakkeenyaaf abbaan gaabbii ijoollee isaa bira dhaqee tajaajiluuf rakkachuu hin qabu. Mana qabaachuu qaba. Ijoollee isaa barsiifachuu qaba. Yaalamuu qaba of danda'e. Yaalamuu qaba. Boqachuu qaba. Nyaachuu qaba. Dhuguu qaba. Uffachuu qaba. Kana baadiyyaadhaa gara magaalaatti. Lubni tokko magaalatti isaa qaxaramuun baadiyyaatti luba. Oliif gadiin hin jiru. Akka biyya lafaa kana lubummaan hin jedhe. Lubummaan qeesiin tokko magaalaa waan jiruuf akka maastireetitti baadiyyaa waan jiruuf akka digirii dippiloomaa sartifikeetiitti ilaalamu. Lubni magaalaa jirus kan baadiyyaa jirus aangoon isaanii wal qixa. Sadarkaa kanatti qabeenyi mana kiristaanaa investi ta'uu qabu. Sadarkaa kanatti investi ta'uu qabu. Sadarkaa kanatti luba baadiyyaa daaqonii baadiyyaa sana jireenyi isaa jireenya lubaaf daaqonii magaalaatiin ala wanni inni ta'uuf hin jiru. Because yoo carraa addaa qabaatee lubni sun daaqoniin sun carraa addaa jechuun lafa qabaatee wiirtuu daldalaa adda addaa qabaatee kan of bira darbee mana kiristaanatu tajaajilu yoo ta'e sun kan biraati. Otherwise garuu amma baay'ee nama qaaneessa. Kana qofa miti. Aanaa tokko keessatti lubni baadiyyaa yoo dhufu haga luba magaalaa sana kabajan qabu. Dhiisaa bakka waan biraa dhiisaa. Kabajuma lubummaa sana hin qabu. Baadiyyaadhaa lubni tokko daaqoniin tokko dhufuu fi magaalaadhaa lubni tokko daaqoniin tokko bakka tokkotti dhufan manumti caasumti keenya wal qixa laala. Luba baadiyyaa fi luba magaalaan bara wal qixa laala. Baay'ee nama salphisa. Jireenyi tajaajiltoota jiruuf jireenyi tajaajiltoota karaa amma irra deemu kanaan deemu qabeenyi mana kiristaanaa kanaaf ooluu qaba. Kanaaf investi ta'uu qaba. Jireenya isaanii hawaasummaa diinagdee san fooyyessuu qabna. Sammuu isaanii jijjiiruudhaan ta'uu danda'a. Saayikooloojikaalii leenjii adda addaa kan akka leenjii biizinasii, leenjii intarpireenarii adda addaa kennuudhaan akka isaan of danda'an bu'uuraalee misoomaa diriirsinu keessatti akka hojii dabalataa hojjetan. Galii dabalataa akka argatan gochuu qabu. Kanaaf ooluu qaba. Wantoota afran kan ani akka dimshaashattan kaase. Tajaajila wangeelatii ooluu qaba. Qabeenyi mana kiristaanaa kamuu hojii tola ooltummaatii ooluu qaba. Qabeenyi mana kiristaanaa kamuu hojii carraa uumuutii ooluu qaba. Qabeenyi mana kiristaanaa kamuu
jiruuf jireenya tajaajiltootaaf fooyyessuuf ooluu qaba qabeenyaan. Amma kanaaf oolaa jira kan jedhu gabaabatti agarsiisuu tokko kaasnee ilaalla. Qabeenyi mana kiristaanaa riilii tajaajila kanaa oolaa jira yoo jenne ani akka walii galatti waluma keessa dhaheen kaasa. Fakkeenya tokko kaasnee ilaalla. Mana kiristaanaa tokko keessatti ijaarama adda addaatu jira miti maqaadhaaf yaa'ii waliigalaa ijaaramni jedhuun jiras Qaalawaadirra lafarra jiraachuus baata. Koree jiraawwachiistus kaasaba kaa gubaa'ee inni jennu kun jira. Isa jala gamtaan lubootaaf gamtaan amantootaa akka waliigalatti jira. Achuma keessa immoo koreen lallabaa jira. Koreen manneen barnoota dilbataa jira. Xoofoon adda addaa jira. Mana kiristaanaa baadiyyaa daga magaalaa cinaa immoo rakkattoonni baay'een harka qalleeyyiin baay'een qubatanii jiru. Baay'een. Dargaggeessi baay'een immoo miirri hojii naamusni hojii jala badee jira. Barataan muummicha ministeeraa ta'uuf paatriyaarkii ta'uuf baratu hin jiru amma kana kan. Hin jiru. Hamileen sun badaa dhufe. Badaa dhufe. Hamileen sun. Daaqonii ta'uu kan barbaadu hojii argachuuf ta'aa jira. Hojii argachuuf ta'aa jira. Kanaafuu wantoonni wal makanii nama rakkisan baay'eetu jira. Amma qabeenyi humni namaa kun tajaajila kanniiniif oolaa jira hojjenne bakka baay'eetti oolaa jira. Amma really humni namaa manni kiristaanaa qabdu wangeela babal'isuuf oolaa jira hojjenne wangeela sakaaluuf yemmuu hojjechaa kan jiru. Baay'ee parsantii dandeessisuu dandeenya. Parsantii 60-70 wangeela sakaaluuf ergama mana kiristaanaa gufachiisuuf oolaa jira. Akkuma jenne qabeenya humna namaa yoo jennu immoo kan idilees kan al-idilees luboonnis amantoonnis jechuu kooti. Idile mataa'amee mindeeffamee hojiin lakkaawwamee kan itti kennamee iyyuu bakka tokkotti wangeela sakaaluuf oolaa jira. Wangeela sakaaluuf. Amma zamana kana gamaa gamana dhaabbannee dhakaa akka walitti darbannu kan taasise keessaa inni tokko qabeenyi ilmi namaa tajaajila wangeelatiif akka oolu bulchiinsa godhuu waan hin qabneefi luboonni nu jiranuu ijoolleen gaabbii isaanii maa wallolan maa dhakaa walitti darbatan yoo jenne humni namaa kun tajaajila wangeelatiif oolan. Hinumaa ergama biraa kan raawwatus immoo tokko jira. Ergama mana kiristaanaatiin ala hojii biraa kan hojjetu mindeessitee aangoo ilmummaa itti kennitee kan hojjetu jira. Kana gingilchaa qaawwa xixiqqoo qabduun gingilchanii galabaa san deebisanii itti hojjetanii firee gochuutu barbaachisaadha. Firee gochuutu eegama. Otherwise garuu sarara diimaa ta'eera. Kanaafuu qabeenyi mana kiristaanaa humna namaa kan jennee fakkeenyaaf mana kiristaanaa qeesonni 60 qeesonni 50 jiran keessattis namni dhiiga foon gooftaa nyaatu bakka qeesonni 4 illee jiranii walqixa. Inumaa sanii gadi illee ta'uu danda'a. Humni namaa manni kiristaanaa qabdu riili sammuu carraa hojii lubootaaf amantootaatiif uumuuf oolaa hin jiru bakka baay'eetti jechuudha. Hin jiru. Waliin amantaa walirraa hin qabnu. Karoorfatee qindeeffatee ijaaree hojii tola ooltummaa silaa mana hiyyeessaa mana harka qalleeyyii ijaaruu kan qabu nu ture. Kanaaf oolaan jiru.
bakka sanbatti birtibeetiin tokko hojjetuttu iyyuu humni namaa gufuu ta'u jira. Gufuu ta'u. Gaafa ayyaana waggaa miti hin baru. Goota guyyaadhaan bulchiinsi mana kiristaanaa amantoota qindeessee, luboota qindeessee, mana hidhaatti kan nama isa gaafatu, mana yaalatti kan nama isa gaafatu kan hin qabne, mana kiristaanaa dallaa san naanna'ee kan qubate, harka qalleeyyii san karoora baasee guyyaadhaan ciree isaa, misaa isaa, raatii isaa nyaachisuu qaba. Kanaaf garuu oolan. Kadhataa mana kiristaanaa naanna'ee qubate dhibamee birrii baasee saba kana yaalchisu baay'ee xiqqaadha. Garuu hojii isaa ergama isaa ture. Xoofoon wiirtuu keellaa miti amma. Keellaa wiirtuu lallabaa miti. Keellaa lallabaa miti amma. Humni namaa luboonni, daaqonoonni, sanbattamaaronni mana kiristaanaa tokko keessa jiran xoofoo tokko irra deemanii faaruudhaan lallabaan gorsaan tajaajilaa jiruu jenne tajaajilaa jiran. Achiyyuu miti. Bakkuma mijataattu tajaajilaa hin jiru. Kuni bakka amma jiru kanarraan dhiibee nu ga'ee jira. Dhiibee. Humni namaa magaalarra jiru baadiyyaa tajaajilaa hin jiru. Mana kiristaanaa tokko keessatti torban jaatti gaafa tokko torban tokko keessa torban afuritti torban jedha. Saniin booda humni namaa jiru kuni kan barate kuni ogeessi kun hayyuun kun ji'atti sanbata tokko baadiyyaa dhaqee hin qaddasu. Nawrii fakkaata. Akkas fakkaata. Kanaaf oolaa hin jiru. Qaalawaadii olaaltan garuu humni namaa qulqulluu paatriyaarikii irraa qabee hangafoota paappaasota, episkoopoosota, qoomoosota, hangafa luboota liqana kaanatti kan jennu kun bulchitoonni, lallabdoonni, sanbattamaanii, amantoonni, hojjettoonni maal hojjechuu akka qaban takka lama sadii ta'e amma Amaariffaan ture, Oromiffaanis, Ingiliffaanis jira. Kanaaf oolaa jira oolaa hin jiru. Bakka tokkotti akkuma isiniin jedhe faallaa isaa hojjechaa jira. Hinumaa wangeela danqaa, tajaajila bataskaanaa danqaa, ergama bataskaanaa danqaa jira. Maaliif hojjenne? Bulchiinsa ga'umsa qabu hin qabnu. Bakka rakkoon akkanaa jirutti bulchiinsa ga'umsa qabu hin qabu. Bakka abbootiin gaabbii, ijoolleen gaabbii isaanii karooran akka dhiiga foon gooftaa nyaatan hin godhamnetti hanqina bulchiinsaa qabna. Hanqina biraa hin qabna. Luba qabna, amanaa qabna, seera qabna, duudhaa qabna. Piraaktikaalii jireenyi namaan jijjiiramne yoo ta'e rakkina bulchiinsaati kun. Rakkina bulchiinsa. Sanbatti birtibeetiin bu'uurarraa kan ijaaramu daa'immaniif dargaggeeyyii mana kiristaanaa san keessa jiran hunduma isaanii haammatee sadarkaadhaan nyaata isaan barbaachisu kennee gara tajaajila bataskaanaa keessatti akka deeman haala mijeessuuf. Amma akka Oromiyaatti baay'ee hin beeku nama 30 averejilii namni miseensi sanbatti birtibeetii averejilii akka Oromiyaatti. Averejilii. Kanaaf oolaa hin jiru. Bakka itti tajaajilli afaanii kan sakaalame eessatti maali? Kan sakaalee Pirootestaantiitu Oromiffaan hin lallabinaa, Tigiriffaan hin lallabinaa maal jedhe? Eenyudha? Numa. Maaliif quba qabu? Numatu akkas godhe. So humni namaa tajaajila bataskaanaa sakaalaa jira jechuudha. Agartanii bakka tokkotti immoo dhiibanii ijuma diinfeeffatanii karaa adda addaatiin arrabsamaa, darbatamaa, rukutamaa cabsanii tajaajila bataskaanaa milkeessuuf kan hojjetan. Kanaafuu humni namaa bakki inni itti ergama kaayoo bataskaanatiif ala ta'e itti hojjetamu jira. Ifaanillee bakki tokko jira waan nama hin bukeessa.
ba'aa mana kiristaanas ba'aa biyyaas humni namaa ta'e hin jira. Kanarratti bulchiinsi hojjechuu qaba. Amma bulchiinsa jechuun mindaa argachuuf yookaan immoo waynii kana boodallee nan kaasaa bakka akkuma barbaadan gochuu akkasii miti. Mee ilaala ergama kenname qalawaa irratti dirqama kenname ilaala saniif kanaaf ooluu qaba gabaabumatti jechuudha. Gabaabumatti qabeenyi faayinaansii soo fudhannee mana kiristaanaa tokko keessatti baasii waggaatti bahu garee mata duree baasiitiin oduu teechisnee baasii xiqqaan mana kiristaanaa tokko tajaajila lallabaatiif kan ramadamedha. Ilaaluu dandeessu. Inuma manneen kiristaanaa baay'ee keessatti yaa'ii qopheessuun, gubaa'ee qopheessuun, barumsa itti fufiinsi qabu akka kennamu gochuun hojii sabakaa gubaa'ellee ittiin fakkaatu. Baay'ee hin fakkaatu. Sanbata Timirtii huccuu faarfannaa akka qabaatu, galma akka qabaatu, dargaggeessi akka dhufu, daa'imman akka dhufan, xoofoo irratti lallabni akka cimu, aanaa yoo ta'e baadiyyaatti lallabni akka cimu, wangeelli akka lafa qabatu, namni akka baratu, dhaabbileen caasan mana kiristaanaa akka cimu gochuuf baajanni kana jedhamee biyya lallabaa irraayis aanaa irraayis haa ta'u ramadamee hojjetamu hin jiru. Biyyoota lallabaa tokko tokko irra jiraachuu danda'a. Bakka hinuma mana kiristaana baadiyyaa mindaa kabaluu dadhabuu isheerraa kan ka'e tajaajila qaxarachuu hin dandeenyerraa yoo dhaqan durgoo fudhatanii dhufu. Yoo dhaqan parsantii gaafatu. Kumuleetivli yoo laalle garuu qabeenya faayinaansii guddaa kan sochoosu nuti aanaa tokko fudhattanii mana mootummaa aanaa sanii fi mana lubummaa aanaa sanii odoo wal bira qabdanii garaagarummaa baay'ee gidduutti nagartan. Faayinaansii guddaa sochoose. Mana kiristaanaa tokko keessallee osoo dhaqxanii parsantiin 80 galiin mana kiristaanaa sanii karaa biraatiin diraag yoo hin taane karaa biraatiin yoo hin fudhatamneen ala seeraan kan bulu bulchiinsa mana kiristaanaa sanii. Parsantiin 80. Parsantiin 80 sun haga qarshii keessummaa ittiin keessummeessinu ramannuu fi wangeela babal'isuuf lamarra wal bira qabaa. Baajanni mana kiristaanaa lallabaaf koree lallabaatiif sirkata wangeelidhaan ramadamuun ba'e ji'atti 5,000, 3,000, 10,000 sunuu ija diimachaa silaa ta'uu kan qabu luboota mana kiristaanaa jiran san qindeessanii tiraanispoortii isaanii mijeessanii mindaa isaanii seeraan kafalanii barsiisota hayyoota abbootii fidanii Sanbata Timirtiidhaa sabakaa gubaa'een bajjetu hin jiraatu jenne ani quban qabu quboo qabaatan natti hin dandeessu jiraachuu danda'a foorsaati mataa jiraachuu danda'a. From my experience garuu muuxannoo koorraa garuu kanuma kadhatanii ittiin hojjetan sanittuu ijiin diimata. Sila ta'uu kan qabu bajjetanii barsiisaa ramadanii dargaggeessi daa'imman akka baratan gochuu qaba qabeenyi maallaqa mana sanii. Nuyi garuu gaafa mudaa miswaatii lakkoofnu gaafa ayyaanaa wayniin gatiin isaa dabaluu baatee dhimma isaanii miti. Because qotanii qofforanii fidan amma olaalle jechuudha. Sila ta'uu kan qabu lallabanii manarra deemanii tajaajila lubummaa sanii kiristaanota cimsanii galii guddisuu ture. Kan namni gaafii dhuunfaa isaatii kenne san irratti garuu taphatu. Kuni yoon sirroofne kan wal balleessinu tokko kanaan mindaa olaanaa kan kafallu barsiisaadhaaf miti. Barsiisotaaf miti. Ilaalame barsiisota baay'eetu jira manneen kiristaanaa mindaa isaanii kafallee haala mijeessinee fi barattoota akka barsiisan goone dargaggeessa daa'imman ga'eessota akka barsiisan goone. Xoofoo irratti barsiisaa ramadee manni kiristaanaa barsiisuun jira. Xoofoo 10tu jira. Tokko kan gaafa Mikaa'elaati kan gaafa Mikaa'elaa situ dhaqee barsiisa. Sanbattamaan dhaqii faarfatu. Jedhee akkanatti qindeessee
bajjatee tiraanspoortii danda'ee kan godhu jira hin jiru. Hin jiru. Hin jiru. Qabeenyi maallaqaa nu qabnu bakka baay'eetti faayidaa dhuunfaatiifidha invest kan ta'u. Faayidaa dhuunfaatiif. Ooditii godhamu qaban ilaalutu danda'a. Gatiin mana mootummaatti overhead cost, personal cost, admin cost jedhamee bira direct cost. Amma direct cost ni jiraatu bira hin jiru. Direct cost qiddaasee bareechuuf. Lubni kun qiddaasee yaadni isaa sassaabamee akka qaddasu, daaqoniin kun akka qaddasu. Jennee yaadnee cinqabnee halkan yoo dhufe karaatti rakkoon isa quunnamuu danda'a jennee mana gaarii ijaarree bakka qubannaa luboota namni bulchiinsi kaayyeeffatee hojjetu jira hin jiru. Qorqoorroo wayii keessa cibsitaa barbaadu haa ciisu because mindaa isaatii inni illee ijoollee qabaa ijoollee sanii jedhee qorqoorroo san keessa taa'ee dhufee si qaddasa. Bulchiinsi akkanatti cinqamee qiddaasee jechuun tajaajila guddaa mana kiristaanaa keessatti guduunfadha. Hin cuubamtaa sirna qiddaaseetiin guduunfitan iccitii kamiyyuu qurbaan isa jennu kana. Gaabbii gal cuuban iccitiin meeroon si haa yaaddatamu iccitiin qandiilli si haa raawwatamu kan guduunfitu garuu deeggarfamuu gooftaa nyaatu. Kanaaf oolaa jira hojjette noo ilaaluu dandeenya manneen kiristaanaa baay'ee irra dhimma isaati lubni dhufee daaqoniin dhufee ala isaa bulu qorqorroo wayii keessa isaa bulu goojjoo wayii keessa isaa bulu halkan isaatii jedhame sanitti argamu yoo hin argamne kunoo hin gaggeesse. Kan sassaabnuu fi kan baasnu garaagarummaa hin qabu. Kan sassaabnee fi kan baasneef garuu walitti dhufu. Kana ilaaluun sirriitti barbaachisaadha. Akka arrabsootti hin fudhatina. Laala kan sassaabneef kan baasne wal qixa. Kan sassaabnee fi kan baasneef garuu wal hin qitu. Kan sassaabneef qiddaaseedhaaf jennee lallabaaf jennee maaliif jennee kan baasnes garuu isaaf miti. Amma amantoonni gara saba kaakubaa erga dhufaniin booda hin gadhiisnutti jiru. Gadhiisu. Because they cheat. Kana sirreessuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf oolaa jira. Harka hin taane irratti kufee jira maallaqni mana kiristaanaa. Harka hin taane irratti. Fakkeenyaaf mudaa himsu'aati jechuun hin bare kamindaa itti kafalluuti. Lolli har'a waraanni walitti banne garuu mudaa himsu'aati. Mudaa himsu'aati jechuun ortodoksonni mana kiristaanaa tokko keessatti miseensa ta'an kophaa isaaniitti hojii tola ooltummaa hojjechuu waan hin dandeenyeef walitti kuufatanii karaa bulchiinsa mana kiristaanaatiif hojii tola ooltummaatiif akka oolu gochuuf malee akka barbaadanitti ittiin hojjechuuf miti. Mudaa himsu'aati irraa mindaan kafalamuu qabu foorsaatu maata. Mindaan kafalamuu kan qabu barsiisanii kiristaanonni baay'atanii kurnoo isaanii kafalanii aarsaa kafalanii hangafa isaanii fidanii bu'uuraalee misoomaa hojjettee kafalta malee silaa mudaa himsu'aati irraa mindaan kafala. Yaa kafalamu immoo rakkoon qabu. Riilii direct costidha. Qaxxatanyaa waciin ergama mana kiristaanaa saniitu oola moo saayidiidha. Hojiin kan asirratti madaaluun baay'ee barbaachisaadha. Nuyiif yakka qofaa miti. Cubbuudhaati. Cubbuun immoo mana hidhaa qofaa miti kan nama galchitu. Achirraa illee nama hambisti. Achirraa. Kanaafuu maallaqni mana kiristaanaa. Amma maal jedha Qalawaad irratti manneen kiristaanaa yoo kophaa isaanii tajaajila milkeessuu hin dandeenye gamtaadhaan ijaaramanii tajaajila isaanii milkeessuu akka qaban hin ajaja. Hin ajaja. Luba baadiyyaa tokko sababni qarshii 700 kafalamee luba magaalaa tokko 70,000 kafalamuuf hin jiru. 7,000 kafalamuuf hin jiru. Kaayyoon keenya dhaaltu mootummaa ta'uu yoo ta'e wantoota mootummaa waaqayyoo irraa nu hambisan kamiyyuu maqsuu qabna. Sun tokko kana. Kana tokko. Aanan baadiyyaa irratti xiyyeeffatee magaalaa qindeessee hojjetu. Ani Shawaa Bahaa keessatti aanaa luumee nama. Inuma amma galiin akkaawuntii tokkotti haa ta'u kan jedhamutti dhufaa jiru. Very interesting yoo ta'e milkaa'e.
Kan sanirraa hafe garuu baajanni aanaa tokko keessatti socho'uu qabu hojii inni hojjechuu qabu saniif oolaa hin jiru. Biyyoonni lallabaa miliyoona 10, miliyoona 20, 30 qaban bakka jiranitti manneen kiristaanaa bilama cufaadha. Maaliif? Achirraa garuu durgoodha baasuuf hojii taayitaatiif baasuuf inni dhimma isaanii miti. Bataskaanni cufamee kan dhiigaffoon gooftaa itti dhiyaatee itti kenname cufamee oolmaa horii yoo ta'u garuu dhimma isaanii miti. Maaliif barbaachise? Maalidha bu'aan isaa? Biyyoonni lallabaa gahee aanaa ni kennu. Aanaan gahee manneen kiristaanaa ni kenna. Hin jiru. Baay'ee alseerummaa irratti cimamee kan hojjetamu keessaa tokko gaafiin akkanaa akka hin kaaneef. Amma amantoonni fi luboonni gaafii gaafachuu qaban keessaa inni tokko qabeenyi faayinaansii mana kiristaanaa tajaajila mana kiristaanaatti ooluu qaba. Direct costitu baay'achuu qaba. Direct cost qaxitanya wajii baasii kallattii jechuun ergama mana kiristaanaatti dursa oolu jechuudha. Dursa oolu jechuudha. Ergama mana kiristaanaa qiddaasiin akka guutamu, lallabni akka guutamu, barumsi akka cimu gochuuf dura oolu kan qabu. Admiin koostiin biraa kan akka bilbilaa, kan akka waraqataa, kan akka intarneetii kunniin hundi direct coostii amma garuu mindaa lubootaa fi daaqonoota baadiyyaatiirra durgoo warra magaalatu caala. Maaliif? Kuni hanqina ga'umsa bulchiinsaati. Kana qindeessanii magaalaa baadiyyaadhaaf godhanii irratti invest ta'uu qabu. Har'a nutti fakkaachuu danda'a. Boru garuu gatiitti kafalla kanumatti jechuudha. Kanaafuu qabeenyi faayinaansii nu qabnu guddaadha. Tajaajilli nu immoo kallattiiwwan afran duratti kaasisan hin kennaa jirru baay'ee xiqqaadha. Manni kiristaanaa mana hiyyeessaa tokko ijaarree silaan kennuu kan qabnu nu ture. Harka qalleeyyii manneen kiristaanaa naanna'anii jiran kana bajeta waggaatti ramannuuf qabna. Bajeta waggaatti ramannuuf kan misaa, kan kursii, kan yaala isaanii, kan raata isaanii, meeshaa qulqullinaa binneen kenninaafi, barsiisaa hin ramannaafi hin jiru. Akka sanuu sanbata timirti beetiitu kunoo waldaaleen tokko oliif gadi jedhu. Sanumaayyuu qindeessanii kaas namaa yaa ba'uu baatu. Humnuma namaa achi qaban luboota amantoota san xoofoo sanbata qindeessanii hin hojjetan. Maaliif? Eenyutu itti fayyadamaa jira? Indirectly qabeenyi faayinaansii mana kiristaanaa bakka tokkotti indirectly faayidaa biyyaa fi mana kiristaanaa diiguuf oolaa jira. Kana sirriitti xiinxalanii qoratanii oodiitu godhanii kallattii itti kennuun barbaachisaadha. Abbaatu of mara jedhe booftii jedhe. Kana sirreessuun baay'ee barbaachisaadha. Direct costiin keenya baay'achuu qaba. Yoo san hin taane garuu amma indirect costiin keenya baay'atee gaafa dubbiin gara direct costiitiin dhufe hin bada. Kanaafuu sirraa'uu qabu. Eeyyeen abbootiin tokko waldaa dhaabanii karaa adda addaatiin fiiganii dhamaanii fakkeenyaaf kaasuu kan dandeenyu baay'eetu jiru. Kana hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Amma garuu qabeenyi faayinaansii nu qabnu parsantii 80 manneen kiristaanaa irratti hafu sun ooditii yoo ta'u mata duree qaba. Lallabaaf hagam baase hin gaafatamu kun manneen barnoota dilbataa cimsuuf hagamtu bahe. Huccuu faarfannaa manneen barnoota dilbataa nu waddisiisaa hojjettuun deemasiis hin jedhu. Waggaatti garuu carraa argattee ati ooditii isaan goote kan dhugaatiif nyaataa bahe
huccuu faarfannaa ati gaafatteef san dachaa 2-3 ta'uu danda'a. Ta'uu danda'a. Meeshaa hoobii maaloo goonu akkam kana hunda ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Kanatu dhaaltu mootummaa akka hin taane nu godha. Kanatu wal nu nyaachisaa jira. Qarshii qullubbiitu wal nu nyaachisaa jira. Malee hoolota naannoo qullubbiitii badanii miti. Galii kaateediraalaa tokko nu nyaachisaa jira malee kiristaanota naannoo kaateediraalii sanii badanii miti. Tajaajilaan kanaan madaalamee gaarii hojjechuu isaatiin guddate, hojjechuu dhabuu isaatiin adabame hin jiru nu biratti. Hoolota eeguu isaatiin kana sirreessuun barbaachisaadha. Kanaafuu qabeenyi maallaqaan nu qabnu kallattiidhaan kanneen ooluu qaba ture. Kanaaf miti amma sirriitti oolaa kan jiru. Laaluu dandeessu. Sibkata wangeelii bajanni inni sabakaa gubaa irraa argatu kadhannaadhaan. Sassaabee akka hojjetu immoo eenyutu itti kenna? Awuda birati. Hinduu akka. Lallabaa tokko waamtee haga sa'aatii 2 akka lallabu gootee tiraanspoortii barbaade deemita. Hin jiru horii siree qabdee bulchitee akka keessummaa guddaatti simattee gaggeessu hin jiru. Maaliif hojjetti? Sabakaa gubaa hin kennu. Kan ofirraa iyyuu miti. Awuda birati irrattu akka sassaabatu nayyamuuf. Kana sirreessuun baay'ee barbaachisaadha. Qabeenyi inni 3ffaan bu'uuraalee misoomaati. Bu'uuraalee misoomaa riilii tajaajila mana kiristaanaa kanaa. Amma bu'uuraalee misoomaa qabnu fakkeenya tokko fudhadha. Manneen barnootaa nu qabnu. Manneen kiristaanaa tokko keessatti manneen barnootaa qabnu. Riilii tajaajila mana kiristaanaa kallattii saniif oolaa jiru. Fakkeenyaaf leenjii afaanii maaliif hin kennine manneen barnoota manneen kiristaanaa keessaa qabnu? Leenjii afaanii eenyuuf? Lubootaaf, amantootaaf leenjii afaanii maaliif hin kennine? Afaan maalii? Afaan Giizii, afaan Oromiffaa, fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti jechuudha. Afaan Amaariffaa leenjii kana maan kennine? Eenyutu itti fayyadamaa jira? Yoo jenne bataskaanni kallattiidhaan itti fayyadamaa jira. Galii achirraa argamu maal gochaa akka jirru hin beekna. Galii achirraa argachaa jiru. Dhimmaa miti. Namni tokko miliyoona 2 yoo hir'ise minim chaggar illoo rakkoon qabu. Tokkoon isiniin jedhe. Qabatamaan immoo lafarra jira. Nagahee mana kiristaanaatiin ala maxxanfatanii namoonni sassaabatan jiru. Dhimma isaanii. Amma bu'uuraalee misoomatti irraa kallattiidhaan manni kiristaanaa akka fayyadamtu. Mana barnoota ijaarre keessatti ijoolleen harka qalleeyyii naannoo bataskaanaa jiran bilisaan hin baratu. Osoo hin kafaliin hin baratu. Akka baratan hin goonu. Ijoolleen luboota bilisaan akka baratan hin goonu. Because ultimate goaliin keenya ta'a. Maaliif akka irratti karoorsin immoo hin beekna. Maaliif? Ultimate goaliin keenya. Amma mana kiristaanaa keessa hojjetaan herreegaa jira. Manni barnoota mana kiristaanaa san jiru leenjii gaggabaabaa ogummaa hin kenna. Hin kennu. Maaltu jedhama hin kennu. Piichtirii hojii herreegaa irratti maal irratti leenjii yoo kennan bulchiinsa irratti leenjii gaggabaabaa yoo kennan hin tokko mara koo kallattiin irraa fayyadamaa jiru. Kallattiin. Manneen barnoota abinnatii qabnu laala. Dhimma hawaasummaaf dinagdee miti tajaajiluma hafuuratiif irraa nu fayyadamaa jiru. Manneen abinnatii meeqatu jira Oromiyaa keessa? Biyyi lallabaa mana abinnatii of keessaa hin qabne yookaan kaawwan of keessaa hin qabne hin jiru Oromiyaa keessa. Garuu kallattiidhaan irraa fayyadamaa jiran. Odoo kaawwanni 3-4 biyya lallabaa tokko keessa jiru daakoon hin qabu jedha. Qeesii hin qabu jedha. Lallabaan qabu jedha. Kana caalaa wanti nama maqaan isaa maaltu jira? Hin jiru. Kolleejjii yookaan yuunivarsiitii odoo qabdu
achi keessatti barataa seensistee haala mijeessitee leenjistee humna namaa rakkina qabdu oomishachuu osoo dandeessu yuunivarsiitiin hin qaba garuu humna barateen qabu jettee kun nama qaanessa baay'ee sammuu safuu qabu yoo qaban nama qaanessa. Manneen abinnatii jiran kawaalonni jiran daayireektilii humna rakkina humna namaa nuyi sadarkaa biyya lallabaatti aanatti qabnu san furuuf mee kan nu tajaajila mee fakkeenya kawaala qabnu keessatti ijoollee filannee haala mijeessinee fi baratanii daaqonii ta'anii akka ba'an karooraan baajata biyya lallabaa hojjetanii 2-3 nan beeka. Kama ofiinuu barate san seeran ilaalanii bobbaasu irratti iyyuu rakkoo qabu. Ofiinuu baratee kan dhufe san jechuudha. Ofuma dhabee baratee kan dhufe. Because kana gaafannaa inni immoo kana kafaluu hin danda'u bakka. Hojii baay'ee hojjechuu dandeenya. Fakkeenyaaf manneen barnootaa keenya leenjii gaggabaaboo eegumsa irratti kennee, leenjii gaggabaaboo qulqullummaa irratti kennee, leenjii gaggabaaboo teeknikii namoota irratti kennaman kana kennee amantootaaf luboota isaa of bira darbee biyyaaf gumaachuu hin danda'u. Ofiinuu baratee kan dhufu san hammatanii fudhatanii bobbaasu irratti rakkoo guddaa jira. Kanaafuu bu'uuraaleen misoomaa keenyallee yoo ilaalle tajaajila kallattii mana kiristaanaa saniif istiraateejik ta'anii hojjechuu irratti rakkootu jira. Manneen barnoota akka fakkeenyaatti qabnu sun mucaa asitti abinnatii baratu kana bilisaan barsiisuu qabamu. Asitti abinnatii isaa hin barataa, asitti barumsa akademikii hin barataa, mucaan kun asitti daaqoniidha, asitti injiinarii. Akkanatti amma itti fayyadamaa jirra. Kanaaf oolaa jira miti. Asitti maan firfirre dhimma isaa miti. Garuu interlinked goonee walitti hiinee ture itti fayyadamuu kan qabu. Itti fayyadamuu kan qabu sababa ta'e. Kanaafuu bulchiinsi mana kiristaanaa sadarkaadhaan jiru qabeenya mana kiristaanaa kana harka mana kiristaanaatti deebisuu qaba. Bakka itti deebisuu qaba. Amma sadarkaa tokkoffaa irratti kan wal nu nyaachisee fakkeenya hin taane nu taasisaa jiru kana. Amma mana mootummaatti malaammaltummaa hin naannessu. Nu biratti garuu hin leellisa. Laalaa kana gabbu'aa laalaa. Qoraddaa gadi bu'aati. What does mean? Maal jechuudha? Hojiin mana kiristaanaa akka partaayimiitti hojjetamaa jira. Partaayimiin sun seeraan hojjetamu. Yeroo qormaataa miti yeroo nagaatu didikeetir taanee wanta nu gaafachiisa irraa fagaannee hojjechuu qabna. Amantoonni riilii wangeela babal'isuuf hojjechaa jiru. Ollaa isaaniitiif fakkeenya gaarii ta'aa jiru. Maatii moodeelaa mandara keessatti bakka afooshatti modeela. Kurnoo isaanii hin baasu. Hangafa isaanii hin kennu. Aarsaa hin dhiyeessu. Iccitii bataskaanaa hin raawwatu. Hin hirmaatu. Eessanii? Walitti dhufeenya amantootaa fi luboota maal fakkaata? Akkamitti humna miliyoona 50-60 ol qabnu sadarkaa kanatti qoramnu? Kana madaalanii xiinxalanii adda baasanii qabeenya mana kiristaanaa harka mana kiristaanatti harka hin taane irraa deebisuu barbaachisa. Kana bira dabarree nuyi bu'uuraalee misoomaa hawaasa naannootti hojjechuu qabna. Kana of bira dabarree hin danda'amu. Hin danda'amu. Kana teenyee wal falmuu hin dandeenya akka itti danda'amu. Marree bataskaanatti dasseetii goonee sassaabnee hawaasa irraa baasnee
maaliifan qorame jechuun hin danda'amu. Kanaafuu qabeenyi mana kiristaanaa tajaajila maaliitiif ooluu qaba? Maaliif oolaa jira kan jedhu xiinxala gabaabaa teechisa. Wanti bal'aan immoo tokko tokko keenya bira jira. Waaqayyo karaatti nu haa deebisu. Karaatti maatiriyaalisti taanee jirra. Karaatti nu haa deebisu. Amma hudhaaleen qabeenyi mana kiristaanaa tajaajila kallattii mana kiristaanaatti akka nu oolle godhan maal fa'aadha kan jedhu kutaa 8ffaa mata duree kanatti deebinee walitti dhufnaa. Iddoo keenyatti argamee kan nu barsiise Waaqayyo maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u, kan nu gargaaran qulqulloonni qabeenyi isaaniif haa ta'u. Lafa nagaa jiraadhaa, ulfaadhaa. Kun Dungoo Miidiyaa. Dungoo Miidiyaati. Karaa TikTokii keenyanis, Facebook peejii fi karaa YouTube keenyatiin ergaa darbu hin argattu. Follow godhaa, subscribe godhaa, beeksisa cinaa dhaabbadhaa. Galatoomaa lafa nagaa jiraadhaa. Amiin.